Ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota FIB irraa oduu kanaaf qindeeffannee isin biraan geenya oduu wajjinis an Sabboonta Ahmadi. Walgahiin idilee mana marii hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa 41ffaan Zaambiyaa Lusaakitti taa'amuu eegaleeti jira. Walga'ichi magaalaa guddoo Zaambiyaa Lukaasitti taa'amuu kan eegale hoggaa ta'u miseensonni dhimma alaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan hirmaachaa jiru. Jilli ministeera muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqa Mokonniniin durfamu walga'icha irratti hirmaachaa kan jiran hoggaa ta'u walga'icha irratti kan argaman dura ta'an komishinii gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mahammad haasaa taasisaniin walitti dhufeenya diinagdee Afrikaa fiduun milkaa'ina mul'achaa jirus himaniiti jiru. Dabalataanis hiyyummaa biyyoota kunniin balleessuudhaaf wabii nyaataa mirkaneessuuf diinagdee qonnaa irratti hojiin hojjetamuun dameen dhuunfaa fi michoonni idil addunyaa gahee olaanaa akka qaban himaniiti jiru. Gamtichi hojiilee fooyya'insa dhaabbatichaa sadarkaa irra gahee gamaggamuun kallattii ni kaayama jedhameeti eegama. Maddi oduu kana waajjira ministeera alaa Itoophiyaati. Dhaabbileen siyaasaa morkattoonnii fi dhaabni aangoo harkaa qabu rakkoo nagaa biyyattii mudate akkaataa furuun danda'amu irratti miidiyaaleef ibsa kennaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhaabbileen kunniin cinaan isaanii marii biyyaalessaatti kan amanan hoggaa ta'u gariin isaanii ammoo olaantummaa seeraa kabachiisuu qofaatu furmaata jedhaniiti amanu. Gabaasa maddeen garaagaraa Udii Muusaa akka ta'anitti dhiyeessa. Rakkoo nageenyaa Itoophiyaa mudatee jiruufim biyyattii roga maraarraasaa jiru ilaalchisuudhaan dhaabbileen siyaasaatiif qaamni biyya bulchaa jirus dhiyeenya kana miidiyaaleef ibsa adda addaa kennaatti jiru. Bu'uuruma kanaan ammoo paartiin Zeemaadhaan nageenya itti fufiinsa qabu biyyattii keessatti akka jiraatu taasisuudhaaf mariin biyyoolessaa qaamota hunda hirmaachise geggeessuun barbaachisaadha jedhama. Keessumayyuu rakkoo nageenyaa yeroo ammaa gama lixa biyyattii jiru furuudhaaf mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan gara marii nageenyatti seenuu akka qabu paartiin Zeemaan dubbatam. Paartiin sosochii biyyoolessaa Amaaraa ABN dhimma marii biyyoolessaa kana irratti gaafatamuudhaan yaada isaa hawaasaaf qooduu irraa qusatee jiraatus ammoo dhiyeenya kana ibsa addatti miidiyaaleef kennee turen mootummaa cinaa goruudhaan qaamni biyya bulchaa jiru rakkoo nageenyaa jiru furuudhaaf tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu eegale cimsee akka itti fufu deeggareeti jira. Paartiin mootummaa biyyattii bulchaa jiruufim gareen hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ABO'dhaan kanneen mootummaan shanee jedhuun ammoo karaa rakkoo nageenyaa biyyattii mudatee jiru ittiin furuun danda'amu irratti miidiyaaleedhaaf ibsa kennanii turaniiti jiru. Akkaatuma kanaan paartiin Zeemaadhaan rakkoo nageenyaan yeroo ammaa Itoophiyaa roga maraan raasaa jiru furuudhaaf mariin nagaa qaama hunda hirmaachise barbaachisaadhaaf furmaata irraa maayyii ta'uu isaa himuudhaan paartichi afgaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaatti wajjin taasisee turen imalli paartiin biyya bulchaa jiru marii biyyoolessaa taasisuuf kophaa isaa fiigichaan xumuruuf itti jiru kun bu'aa qabatamaaf fiduu kan hin dandeenye jechuudhaan mariin karaa nagaa adeemsifamuu qabu qaama mara kan hirmaachise ta'uu qabas jechuudhaan cimsee dubbateeti jira. Rakkoo nageenyaa biyyattii mudate akkaataan furuun itti danda'amu irratti mootummaan gama isaatiin yeroo dubbatu ammoo garee hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'an wajjin marii nagaa akka hin goone tuquudhaan garee tana nin haleela jeeti jira. Jechuunis ammoo tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu fudhataa jiru cimsee kan itti fufu ta'uudha dubbate. Dabalataan deetaan ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa kun afgaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaatti wajjin taasisee turen woboon Eertiraa ture hooggantoota isaatii wajjin galuudhaan qaama nageenya biyyaatitti dabalamuun hojjechaa jiraachuudhas dubbachuudhaan hidhattoonni naannoo Oromiyaadhaa dabalatee naannoo Benishaangul Gumuziif Gaambeellaa akkasumas ammoo naannolee biraa biyyattii keessa sochii taasisaa jiran waggoota afran dabran kanneen uumaman ta'uu isaaniitis ibsuudhaan mootummaan isaanii ammoo jara kana afaan qawweetiin qofa haasa'isuudhaaf sochirra jiraachuudha himu. Gama biraatiin ammoo deetaan akka jedhanitti rakkoo jiru wayyaanee qofa wajjin mari'achuudhaan dubbii xumurraan kanneen hafan ergamtoota isaanii waan ta'aniif rakkoon nageenyaa biyyattii mudatee jiru waluma faana kan xumuramus jeeti jira. Faalluma kanaatiin ammoo hojii gaggeessaan paartii Zeemaa Abbabaa Akaaluudha ammoo
nageenya waaraadhaafim itti fufinsa qabu Itoophiyaa keessatti buusuudhaaf mariin biyyoolessaam qaama hunda hirmaachise qofa osoo hin taane jalqaba irrattim qaama qabsoo hidhannoo adeemsisaa jiraniifim afaan qawweetiin mootummaa federaalaa a'aa jiranii wajjin eegaluu qabasi jedhaniiti jiru. Izemaan yaada isaa ittuma fufuudhaan Itoophiyaan uumamaan mala mariidhaan aadaa itti rakkoo uumame furattu qabdi kan jedhan yoo ta'u sirni gadaa Oromootiifim sirni Afarsaataa Amaaram rakkoo nageenyaa biyyatti mudate ittiin furuuf sirna nu gargaaru kan uumamaan qabnu keessaa isi jedhaniiti jiru. Gama biraatiin ammoo dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Idil Addunyaa Odaa Tarbiidhaan afgaafim deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasise ilaalchisuudhaan toruma kana irratti gaaffii fi deebii taasisaniin TPLF wajjin rakkoon nageenyaa ture furamnaan kanneen akka ABO wajjinis kan furamuudha kan jedhu. Ololaafim soba kana duras mootummaa kanaan barame ittiin jeeti jira. Dubbi himaan waraanichaa kun gama isaaniitiin rakkoo nageenyaa biyyattii mudate karaa mariitiin furuudhaaf yeroo mara qophii ta'uu himuudhaan gama isaaniitiin aldureewwan gara mariin nagaatti geessan dhukaasa dhaabuu hidhamtoota siyaasaa mara gadi lakkisuu waajjiraalee dhaabbilee siyaasaa guutummaa biyyattii keessatti karaa nagaatiin socho'aa jiranii hunda banuu qorattoonni walabam gara Oromiyaa akka seenan kanneen jedhan ulaagaalee gama marii biyyoolessaatti kallattiin geessan kanneen gama isaaniitiin kaa'amanii jiran ta'uudhas ni dubbatu. Haldureewwan kaa'aman kunneen guutamnaan nuti yoomiyyuu taanaan qaama biyya bulchaa jiru wajjin gatteenya mari'achuudhaaf qophiidhas jedhaniiti jiru. Dhaabbileen siyaasaadhaatiifim qaamni biyya bulchaa jiranis hundi isaaniitum ibsa miidiyaaleef kennan irratti marii biyyoolessaa qofti furmaata ta'uu dubbatanis ammoo waloodhaan bakka tokkotti mariin biyyoolessaa kun haala kamiin adeemsifamuu qaba eenyu fa'aa hirmaachisuu qaba karaa kamiin yoo deemnem mariin nageenyaa biyyoolessaa kun milkaawa waan jedhu irratti gamtaan haga ammatti waan tokkollee kan jedhan hin qabani. Lola tibba darbee Gaambeellaatti mudate sababeeffachuun mootummaan naannoo Gaambeellaa sochii sa'aatii daangeessee kaa'eeti jira. Saamu'eel Addaam dabalata qindeesseera. Naannoo Gaambeellaa magaalaa guddoo keessatti daangaan sa'aatii kaa'amuu mootummaan naannichaa beeksise. Mootummaan naannichaa akka beeksisetti daangaa sa'aatii kana kaa'uun kan barbaachise haala naannoo Gaambeellaa keessatti argaman wal qabatee sochiiwwan seeraan alaa to'achuuf ta'u ibsa waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannichaa baasee ibseera. Baatii tokkoon dura jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajii 7/2014 hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shororkeessaa jedhuunii fi hidhattoonni adda bilisummaa Gaambeellaa magaalattii irratti haleellaa raawwachuun sa'aatiiwwan muraasaaf kutaalee magaalattii muraasa to'achuun isaanii ni yaadatama. Yeroo sanattis tarkaanfii humnootiin nageenyaa naannichaa fudhatanii fi hidhattoota magaalaa keessaa baasuun kan danda'an yoo ta'u haleellichaan wal qabates namoonni baay'een ajjeefamuu isaanii himamee ture. Haleellaa kana hordofuunis rakkina nageenyaa naannichaatti tibba sana uumame to'achuuf karaa pirezidaantii naannichaatiin daangaan sochii to'annoo cimaa akka hin turre itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannichaa obbo Ugaatuu Adiin himaniiru. Haleellaa hidhattoonni magaalaa guddoo naannichaa irratti raawwataniin booda kamisa adoolessa 14/2022 irraa kaasee hojiirra kan oolu daangaa sa'aatii cimaan kaa'amuu ibseera. Kan hordofuunis magaalaa Gaambeellaa keessaa galgala sa'a 2 irraa kaasee hanga barii sa'aatii 11 walakkaatti ambulaansiiwwanii fi konkolaataawwan humnootii nageenyaa malee sochiin namootaa fi konkolaataa kamuu dhorkameera. Daangaa sa'aatii magaalaa Gaambeellaatti kaa'ame hanga yoomii akka turu kan jedhame hin jiru. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii akka jedhanitti haalli ammaan tana naannicha keessa jiru nagaa ta'uu ibsanii humnootiin nageenyaa naannichaas eegumsa cimaa taasisaa jiraachuu dubbatan. Torban darbee akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 1/2014 irraa kaasee naannoon ollaa Gaambeellaa Benishaangul Gumuzis magaalaa guddoo ishee Asoosaatti daangaa sa'aatii kaa'uun ni yaadatama. Daangaan sa'aatii Benishaangul Gumuzitti kaa'ame ammoo namoota lafoo deemanii fi konkolaataadhaaf sa'aatii garaagaraatu kaa'ame. Haaluma kanaanis konkolaataan galgala sa'a 2 hanga barii sa'a 12 akkasumas namoonni lafoo deeman ammoo galgala sa'a 3 hanga barii sa'aatii 12 socho'uu hin danda'an. Yuunivarsiitii Wallaggaa barattoota 1458 gosa barnootaa garagaraan barsiisaa ture guyyaa boru ni eebbisiisa. Yuunivarsiitiin Wallaggaa barattoota 1458 sadarkaa digirii jalqabaa fi lammaffaa fi sadaffaan barsiisaa ture guyyaa borii bakka keessummoonni kabajaa fi maatiin barattootaa argamanitti yeroo 17ffaadhaaf ni eebbisiisa. Barattoonni guyyaa borii eebbifaman kunniinis kaampaasiiwwan Gimbii fi Shaambuu dabalatee kanneen barnoota isaanii idilee fi walitti fufinsaan hordofaa turuun eebbaaf gahanidha jedhameeti jira.
barattoota kanneen keessaa 1,156 digirii jalqabaan 294 ammoo digirii lammaffaa fi 8 ammoo digirii sadaffaadhaan kan eebbifaman ta'uu Yuunivarsiitiin Wallaggaa Yuunivarsiitiiwwan dhaloota lammaffaa keessaa tokko hoggaa ta'uu bara 1999 hojii baruu fi barsiisuu erga eegalee as barattoota 80,000 fi takka ol ogummaa garagaraatiin eebbisiisuuf humna misoomaa biyyaaf gumaacheeti jira. Imala guddinaa cimaa gubbaa kan jiru baankiin Awaash baankota dhuunfaa Itoophiyaatti dhaabbatan keessaa baankii milkaa'ina galmeessaa dhufee asxaan baankichaas magaalota Itoophiyaa keessatti heddummaataa jirudha. Ammas sirna barnoota Itoophiyaa gara dijitaalaatti fiduuf tajaajila bulchiinsa barnoota Awaash e-school management jedhamu hundeessuun kaleessa Finfinnee hoteela Skylight'itti eegalchiiseeti jira. Boruumashii dabalatasaa qindeesseera. Baankiin Awaashi bara faranjoota 1994 ka hundaa yoo ta'u ammaan tana abboota aksoonaa 5,981 kapitaala kaffalame ammoo beesee Itoophiyaatiin birrii biiliyoona 10.3 dameewwan 730 kutaalee biyyattii mara keessatti maamiltoota miiliyoona 8 ol ta'an akkanumallee ammoo chaanaaleewwan dijitaalaa kan haala salphaan namoonni irraa gargaaraman Awaash bir kan namoonni miiliyoona 4.4 itti tajaajilaman maashineerota ATM 400 fi 60 kan namoonni miiliyoona 2.1 irraa faayidaa argataa jiran Awaash Sheebaa Maayils kan namoonni hedduun itti gargaaramanii fi internet baankingii fi akkanumallee ammoo chaanaaliiwwan dijitaalaa gara biraas qabachuudhaan baankota dhuunfaa Itoophiyaa keessatti hundaa'an keessaa adda duree ta'uudhaan biyyattii keessatti gahee olaanaa taphataa jira. Baankichi tajaajiloota kennuun cinatti rakkoo hawaasa isaallee furuu fi karaa garaagaraatiin birmannaa taasisaa ture jira. Fakkeenyaaf yennuma dhiyoota nattuu hawaasa naannoo Oromiyaatiif kan naannoo Sumaalee akkanumallee ammoo naannoo Amaaraatti uummata hongeen miidhamanii fi balaawwan uumamaatii fi namtolcheetiin rakkataniif gargaarsa taasisee jira. Hojii gaggeessaan baankii Awaash obbo Tsahaay Shifarraas afaan isaaniitiin akkas jechuudhaan tajaajila baankiin kun hawaasaaf kennaa jiru kaleessa hoteela Skylight'itti ibsaa fi yeroo miidiyaalee yaamanitti akkas jechuun ragaa baanee jiru. በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል በድርቅ ለተጎዱ ወገኖቻችን 60 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የተለያዩ ምግቦችን ገዝቶ ናኖ ኦሮሚያፍ ናኖ ሶማሊቲ ሐዋሳ ኬኛ ሆንጌም ሚደመኒፍ ማለቀ ሚሊዮን 60 ባሱ ከንደንደው ኛታፍ ሜሻሌ ገረገራ ቢቱን ከንደቀብሲፍ ዮተው حالما والفكاتون نانو أماراتس روبا بوبي في تشبي مكاتي روبي في أبوتي ورا من الرادي جميف غرغارسا غونيرا بيتاتشو لفرسباتشو أبا وراوش دقاف آدرغوال amma ammoo baankichi tajaajila isaa bakkeewwan maratti baceeffatuu fi jecha sirna barnoota Itoophiyaallee gara dijitaalaatti fiduu fi sirna bulchiinsa barnootaa yookiin ammoo Awaash e-schooling management jedhu qabachuun hojiitti seenuu isaa kaleessa Finfinnee hoteela Skylight'itti addeessee jira. Baankichatti daarektoreetiin chaanaalii dijitaalaa obbo Kaffalaw Shifarraa tajaajila Awaash e-schooling managementiin kennu irratti miidiyaalee fi ibsa kennaniin akkas jedhan. Electronic ወይም e-learning management Awaash Bank School adda durummaan kanas targitan adda durummaanis ta'uu baatu dhiyeessii kanaaf gabaabsee kana dhiyeessee jira. Mojuuloota torba kanneen armaan gadii qaba. Isaanis student management, campus management, staff management, payment management, electronic management yookaan e-learning management, report management fi reconciliation management dha. reconciliation management Faayidaa Awaash e-schooling managementiin qulqullina barnoota Itoophiyaa keessatti fiduu danda'u ammoo ministeera barnoota Itoophiyaatti ministeera deetaan ministeera barnootaa Dr. Saamu'eel Kifileellee waltajjicha irratti argamuudhaan akkas jechuun ragaa baanee jiru. ትምህርት ክፍያ ለመፈጸም ስለ ተማሪው ስለ ልጁ ለመከታተል ትምህርት ቤት ድረስ መሄድ አሁን አፎርድ የሚያረግ ፋሚሊ የለም። ከፈልቲ በርኖታ ራወቺሱፍ ኢማ በረታው ፊረቲ ሆርዶፊ ታሲሱፍ ammatti maatiin barattoota mana barnootaa deemuu hin qaban. Kanaafuu gara mana barnootaa osoo hin deemin maatiin dhimma barataasaa irratti hordoffii taasisuuf kaffaltii kaffaluuf hojii fi raawwii barataasaa irratti hordoffii taasisuuf fayyadama Awaash e-school managementii diriirsuun babal'isuun dhimma faayinaansii qofa irratti osoo hin taane qulqullina barnootaa fi ga'iinsa barnootaa wajjin kan wal qabatudha. ጉዳዩ ከፋይናንስ ጋር ብቻ ሳይሆን ከትምህርት ጥራት ጋር ከትምህርት ተደራሽነት ጋር የሚገናኝ
Asxaan sirna Awaash e-schooling managementis kaleessa bakka keessummoonni kabajaa hogganoonnii fi hojii gaggeessitoonni baankii Awaash akkasumas ammoo ogeeyyiin miidiyaaleetii fi walitti qabaan daayiroktoreetii baankii Awaash ambaasaadder Dr. Dibaabaa Abdataa jiranitti saaqameeti jira. Pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Mulaatuu Tashoomee ergamaa IGAD ta'uun filannoo Keeniyaa taajjabuuf akka hoogganan muudamaniiti jiru. Lammiileen Keeniyaa erga siyaasni paartiilee hedduu bara 1990 takka jalqabee as bara kana filannoo pirezidaantummaa isaanii shanaffaa fi hagayya 9 bara 2022 gaggeessuuf deemu. Filannoo kana taajjabuuf gareen taajjabdoota pirezidaantii Itoophiyaa duraanii Dr. Mulaatuu Tashoomeen durfamu akka bobbaafamuuf damee koomishinii filannoo Keeniyaa beeksiseeti jira. IGAD uummata Keeniyaa dhaabbata filannoo hooggantoota siyaasaa fi ergamoota taajjabdoota biroo waliin ta'uudhaan adeemsa filannoo kanaa dimokiraasisuuf ceesisuuf hojjechuun isaa itti fufa jechuun eegaa garee kana akka hooggananiif Dr. Mulaatuu filuun duuba barreessaan hojii raawwachiiftuu IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo himaniiru. Dr. Mulaatuu Tashoomee ergama taajjabdoota filannoo IGAD hoogganuun isaanii kabaja guddaa qabna kan jedhan barreessaa hojii raawwachiiftuun Dr. Warqineen IGAD biyyoota miseensaa ta'uun 8 of keessaa qabu yoo ta'u Jabuutii, Eertiraa, Itoophiyaa, Keeniyaa, Soomaaliyaa, Suudaan Kibbaa fi Suudaanii fi Ugaandaa of keessatti qabachuun hojii filannoo kana dimokiraasisuuf ni hojjeta jedhameera. Haa ta'u malee Dr. Mulaatuu Tashoomee bara hooggansa addaawitti filannoo 5 paartiin isaanii aangeessee adeemsisuun dimokiraatawaa akka hin turree fi fincila ilmaan Oromoo addaawii aangoo irraa kaasuun bittinneessan ragaa guddaadha jechuunis ni yaadatama. Daawwattoota FIB irraa oduun kanaaf qindeeffannee kana gaammaa turanii oduu wajjin sabboonta Ahmadiin ture sagantaaleen FIB afaan itti fufuu gama kootiin horaa bulaa.